mucaa hidhamee achi taa'usan illee dhaaf iyyaanne ama qawwiin fallee mucaatti mana bahar taa'usan hidhamee achi taa'usan illee iyyaanne odoo isaa yaaddanii garuu isumatti hammeessuutti hirtan malee isuma sanii itti hammeessuuf isin silaa gara keessanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Jirra jirtanii hordoftoota fi daawwattoota keenya akkuma jirtanitti salaamtan teenya tan jaalalaa tan onnee irraa buqqette taate akka takkaan marriftee isin bira haa geessu isiniin jecha. Alhamdulillah waltaan irrallee maaliin deebite jechuun oolamuu gaa'ee akkuma quba qabdan gaa dubbii baharsantu hedduu takka garaa nu gubee jira. Hedduu takka garaa nu gubate wallaahi gaa kalees akkuma agartan achi fatiyaa biratti argameetiin ture. Garuu gaa addaanis fagoodha gandinis walitti hin dhiyaatu inshaallah rabbiin haqa isaa baasuuf isallee baharii fi Abrahaamis gaa ifa deeme inni ifa halee wajjumaan gaa dirmachuu achi dhayinee inni achumaan hafee jechuudha achitti hin dhufne na wajjin hin dhufne inni achumatti hafee Muhammad saniin gaa wajjin barbaadu jiranii Muhammad sanis rabbiin gaa jazaa kafaluu fi wallaahi ilmi namaa tokkotti namaa dhaabbachuu jechuun hedduu takka bareedadha hedduu takka waan bareedadha rabbiirra haa dhaabu. Rabbiin hattoota sanirraa haa dhaabu. Hattoota sanirra rabbi isaan haa dhaabu. Wanti ganda ummata farrisaadha. Ummata siirii yaa'u. Siirii isaanii rabbiin isaanumatti haa deebisu jenna gaa'ii. Eegaa hin agarre gaamma isaanis efa kalee barbaada banii gaa'ii barbaadaniituma rabbiin harka isaanii haa naqu. Inshaallah harka isaanii rabbi haa naqu. Njaa du'aa uuman godhaaf gaafatee haa teenyaaf isaalan takka rakkattee hedduu takka rakkachuuf jirti ishiinis. Rabbiin ishii bira haa dhaabbatu. Abbaan miskiinaa rabbumaa rabbiin bira haa dhaabbatu. Magaalaa kana keessa qiyaamah deemu jira. Haga argitanuu awwanneen isinii dhaamu gaagololchaa fi Muhammadis haga argitanuu manatti hin deebina. Bahar isin agarreem tiree bahar marlee taatu haga argitanuu gaa manatti deebi'uun hin taatu. Inshaallah rabbiin haqa isaanii baasaaf isaayi. Rabbiin irra aansa. Rabbiin yoo ati dabaan deemu baatte waa hundaa'u irruma si aansa jechuudha. Uleenillee waa takka sin gootu namni uleen mujrimallee yoo si tumanillee waa takka sin gootu ulee rabbii waan hin ta'ini ulee rabbiin nurraa haa qabu. Garuu ummata hattuu kana yaa'ee kanumatti siiriidhaan garagalchinee inumaa amma waan biraa fidanii bar odoo kanumatti illee bar dhiirummaadhaan leedhanee kanumatti hattuu taanee kanumatti nyaannallee jedhanii wayya waan biraa godhatanii waan biraa maqaa biraatiin deemanii biyya gaddaaf kana rabbi dhabaman nurraa godhu du'aa'ee nurraa itti godhaan isiniin jaa hordoftoota keenya isinilleeni. Garuu gaa bahara isaa rabbi haa baasuu fi haqni isaa gaa makiinaa ulaa dura teessu jalaa cabsuu sun gaa dhufanii sun namni makiinaa namaa cabsee sallee cabsee jechuudha dha'ee. Garuu inshaallah rabbiin ni kafalaaf jazaa isaaniiti. Isuma achitti illee rabbiin qabeetuma qabii biraatiin rabbi isaan haa qabu maal jennaanii miti gaa'ii. Garuu gaa fatiyaadhaan. Fatiyaan hedduu takka gaa akkuma agartan sanii yaaddu ittee cinqamu jirti. Halee bira dhaqeetiin ture gaa'ii alhamdulillahi rabbil aalamiin waa takka hin yaaddeen hin jeen ishiisanis mana sanillee irraa qayyarramee bootuma sanillee dhaajeetiin bira dhaqeen akkasitti manas dhugaadha akkuma halee jenne sanii deddeemaa ooluun ulfaatti namni mana qayyaruun haalan hedduu takka jabaatti mana namaati silaa gidaara rabaati ijaarrannee qabnu keenyaa miti. Kanumaa ugaamee ogga bakka takkatti gaasitti jallattemee irraa sisiinee laalla jenneeti. Inshaallah rabbiin waaqa jechuun gahee rabbi biyyuma teenyatti nu waagalchu malee biyya namaa keessa nu oofini balaa deemtu tanallee rabbiin nurraa haa qabu. Fatiyaa teenya hedduu takka jajjabaadhuun siin jaatisi. Inshaallah ni mul'ata har'aa fi boru keessatti inshaallah rabbi haa baasu baharii ummata sanis qabaniituma rabbiin wajjumaan qabanii haa fidanii garuu wanni dhaamuufan gololchaa fi mucaa sana Muhammad hedduu takka deemanii gaafuma fiidoon isaan maran takka illee hususa isaanii darsa mana maraattuudhaa san dhaqanii achi mana sanillee gaa gidaaruma isaanii sanillee harkaan hin tuqinin siin jaa eeggadha harkallee tootu hidhan ummanni siirii yaa'an yaada biraan naqanii wammaan tanaa barubdoo akkanumatti ummata wanni inuu fuunee achi geessinee ganaa fatiyaa hunda siirichicha saniif sheeka jedhan isaan sheeka maal sheeko sheeyxaana sun sheeyxaana yaatu hundi isaaniitu sheeyxaana warreen waan kana jala yaa'u maqawii fi eenyu mucaan baanan sun isaanuu sheeyxaana yaa'u garagalanii jiran dhuguma isaanuu suuraan namaatu isaanirraa deemtee jirti ganaadha isaanitti deebitee ifisaan wallaalchisu ammaa uf wallaalchisee biratti galchee akkas godhu jira miti hiree siirichi sun wallaalchisee isaan bira garagalchee akkas godhu jira gana wallaalanii bultii fi wallaalanii duraanuu namni bultii fi beeku namni ilmaan dhalee qabu yoom deddeemee akkanatti wanni maraattu siirii jalatti galee achi jala dargaa ta'ee tattaa'ee buna wajjin dhugee achi ka'ee namarratti bobba'aa miti rabbuunti musiibaa isaanitti haa buusu maal jennaa miti.
eega nu achitti jechuudha gaa Oromoon bal'oon maraatte Oromoo baraachine magaaluma tana keessaa wanni deemu gaa of nama wallaalchiftee jirti regee rabbi nurraa guutu inshallah rabbiin biyya teenyattis bal'oodhaan nu hagalchuu garuu eeggadhaan isiniin jaan Maammadii fi wanilleen gololchaalleen baharilleen eeggadhaa gidaarma isaanii sanuu harkaan hin tuttuqinaa godhayxan rabbi sinirraa aansu garuu waan rabbiin nama godhin ilmi namaa maal nama godhaa miti siiriin isa bummat deebiti booda'e maal wanni etti miti yoo shakkuu baatan namatti illee hin qabattu inshallah rabbiin hamtuu nurraa qabu hamtuun tadabartee unugee gaa'ee rabbiin unaa jiru haga dandeessanitti garuu isin irrumaa fagaadhaa bakka goda jinnii akkasitti aansan rabbiin ofaa isaanuma isinitti haafidu malee yaatanii akkasitti goda san keessan nam'inaan isin hin jaa inshallah garuu rabbiin irra isin aansu malee inshallah manatti hin galina yoo irra aantanii ummatuma san harkaan gattan malee wanni hin dhaamu manatti hin galina inshallah golo artitis aswaanu ga inshallah rabbiin keenya haa baasu inis waan kana keesseeraa san keesseeraa quban qabnu kun hoyi ifa qabameega inshallah numa baati mee gamana fiinamo harma irraa fiinu walii wallaallee abboleeyyan kiyya no aashaan isa kana rakkachuu jirti ilmaani wajjini rabbi malaadha rabbumatti ol gorre malee harritti goran hin jiru jechuudha asii iyyaa ollus waa takka faayidaan hin jirtu rabbumti on urraagee nun jee maleedha alhamdulillah rabbil alamin janneetu magaa shukrii galchina waan dhufe hunda balaa hunda keessattu alhamdulillah numenna sabri rabbis hiini haa kannu aashaanis jabaadhu manja'ani inshallah eega akkuma fatiyaadha kanatti gaa jabaadhu no fatiyaanu gaa bahar kuno odo ishiin agartuu gaa qabamuu fi didee ka'ee bira mee meeshallee fudhatee karaa kana biraa deemeen argin gaamee hamtuu oduu ganda sanitti illee manatti illee itti dhaqee argu taate manaa dhabee jammaleedha achi dhaqee bakka duraan beeku sanii gaammanni bakka dhibba takka qaba jaan gaa'ee ummatuma ajaa'ibaati kuni siiriizan tolii gaxoofansaa ummata waa godhatanii bakka hundatti waa godhatanii namni isaan hin argu taate gaanga isaan akka ta'e yaa'anii bakka meeqa onni jaan kana gaaramnilleen isaan hin arguun saamaalitti beeynaa miti rabbumti nurraagee haajuun rabbumatti itti kadhanna rabbumtaa qajeelchuu ummata sanillee maqawumaa fi micaa sanillee qaqaallisesan jala deddeemsa qaallichuma sanuu gudduma sanuu rabbi dhabamachiyaa godhu yoo inni achi fuudhame isaanis numa qajeelan inshallah yoo qajeelanii qajeeluu baatan rabbi dhabama isaanaa godhu maal jennaane miti yoo immoo rabbiin qajeelchuu taate jallataa hundaa'uu rabbiin numa araaramaa fi rabbi araaramuuf araarama rabbi isinii kadhanna obboleeyyan kiyya kanatti deebitanii waliin nyaatinaadha inshallah addunyaa namaa taballeessitanis naamusaan deebisaadha bakkatti tolchaafidha waan namaa namni kanumatti hin balleessu jechuudha isin micaa hidhamee achi taa'usan illee dhaaf iyyaanne ama qawiin fallee micaatti mana bahar taa'usan hidhamee achi taa'usan illee iyyaanne odoo isaa yaaddanii garuu isumatti hammeessutti hirtan malee isuma sanii itti hammeessuuf isin silaa gara keessanii garuu waan fatiyaan jirtu ittillee hammaattu innillee nagaan nyaatee dhugee mana san keessa hidhamee taa'u jira itti hammeessin akka isin silaa yaada keessaniin akka ishumti sunuuchitti ibidda isarratti nayxuu goota micuma san irrattu jechuudha eega sababaa kan keete kun hundi jetteeni gubattee akka gubatteen jechuu sabri qabdi rabbiin sabrii kanneefituma obsitee ishiinis khalaas micaa sanillee nyaatallee gootetuma kenniteefi wa akka keessaniin hin tu'ine jechuudha ishiin isin garuu akka keessaniin isallee ajjeeftanii galatooma maal isiniin jennu waanuma isiniin jennu hin beenu egaa akkuma jazaa garuu tadurni turte taammaa harkarratti jani waan jazaa abbaan waanuma dalagatee kafalamaaf jechuudha tana inni irraanfatinaa garuu sammuu teessayyoo kan wal dalaydu taate sammuu keessa wal dalaysiisadha waan akkanaa kana jalaa dhaabbadhaa isiniin jeetin dhaamsa isinii dhaama isinilleeni yoo ummata Oromoo taate Oromollee hin beekne rabbumaa beeka waan isin taatanii Oromoo waa kana waliin gootu akka yaada kiyyattee jechuuf hin jee gaa'ee siiriidhaan nama wal dhabaasanii jechuu waan akkanaa kun waan barbaachisuu miti garuu alhamdulillah rabbi jazaa isinii haa kafalu maal jenna alhamdulillah numa innantu waan dhufe hundaa'u rabbitti shukrii numa galchinaa rabbi jazaa haa kafaluu fi inshallah rabbiin jazaa ni kafalaa fi fatiyaa teenyaatillee hin yaaddayni inshallah
baharillee rabbii ummatuma sanuu naannessee hunda isaanii booda harka isatti deebisuu ta'a inshaallah rabbiin isin bira haa dhaabbatu walumaan rabbiin nu bira haa dhaabbatu inshaallah gola aartillee rabbiin kiyyanni danda'an nu haa baasu inshaallah rabbiin maatii isatti nagaan gammachuudhaan nu haa deebisu inshaallah uleen isaallee waa takka gootu waa takka anu waa takka nan goone ta jerkaana matarratti jerkaana bishaan guutuu na fe'anii morma kiyya hunda akkana na jallisan kunoo torbaan tokko hunciifne nagaan ol ka'ee alhamdulillah rabbil alamin ilmaan kiyya wajjiin bashannanne aalii kiyya wajjiin bashannanu jira inshaallah waa takka gootu jechuu isaanillee innillee numa gala golle aartillee ni waa takka fayyaan gala alhamdulillah inumaa waan duraan balaan duraan keessa irtunta keessaa dhiqamtee galtii inshaallah takkanaatiin jagaa buleeyyan kiyyaan ga fiidiyoo biraa gammachuun isinii deebinu nagaan naa turaan isiniin jaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh